Ashama harka fuunee jirra jirtu kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota YouTube channel keenya jalatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jecha barnoota gabaabduu takka isiniif qabadhee dhufe namoonni viidiyoo garagaraa bilbila keessanii irratti waraabdan storage bilbila keessanii dafee guutaa yoo isin rakkise haala kamiin storage bilbila keessanii akka hin guunne setting sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa suuraa garagaraa fi viidiyoowwan garagaraa yeroo hedduu bilbila keessanii irratti kan waraabdan yoo ta'e dafee storage isaa guutaa kan isin rakkisu yoo ta'e haala kamiin bilbilli keessan storage isaa dafee akka hin guunne setting sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa hanga xumuraan hordofaa. Jalqaba irratti gara kaameeraa ni seenna. Gara kaameeraa erga seenne booda gara gubbaa kana mallattoon setting ni jirti. Mallattoo setting kana irratti click ni goona. Achi booda as keessatti high efficiency picture kan jedhu kana on goona setting kana on goona haala kanaan on erga goone booda inni kun kan suurati jechuudha. Suuraa yeroo kaafnu bakkee akka storage nu jalaa hin qabanne kan taasisu jechuudha. High efficiency picture kan jedhu kana jechuudha. Haala kanaan on goona. Ammas of duuba deebinee video kan jedhu irra keenne ammas gara gubbaa kana setting irratti click ni goona. Achi booda ammas as keessatti high efficiency video kan jedhu kana on goona isa kanallee. Haala kanaan on yeroo goone storage isaa akka nuuf qusatu taasisa jechuudha. Video yeroo waraabnu dafee storage isaa akka hin guunne nuuf taasisa jechuudha. Haala kanaan setting kana lameen sirreeffattanii suuraa yeroo kaaftanii fi video yeroo waraabdan space akkasiin jalaa hin qabanne isin gargaara jechuudha. Haala kanaan lama viidiyoon irraa isiniif qabadhee dhufe kanuma hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.